Biyya keessaa fi biyya laateettanii kan nu daawwataa jirtan kabajamoo daawwattoota Mancaas Miidiyaa Neetwoork oduu ammee qabna. Waldhabdeen Itoophiyaa fi Eertiraa baay'ee nu sodaachisee jira jechuun dubbatu. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa Dr. Asliitti Amilee Horoon wanni isaan godhaa hin jirre hin jiru. Kun oduu ijoodhaa gara balballoo miitiin isin dabarsa. Dhaadannoo waggoota dheeraaf Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti adeemsifamaa ture gara tarkaanfiitti jijjiirame. Loltoonni miidiyaa hawaasaa fi hooggantoonni Eertiraa wajjin miidiyaa irratti alkallatti walitti dhaadachaa turuun isaanii ni beekama. Kanuma keessa lolli kun injifannoon xumuramuu qaba kan jedhu sagaleen dhagahame. Kana sababeeffachuudhaan Asladdiin Muhammadii fi Idris Eertiraawwee jidduutti atakaaroon guddaan mudate. Walitti araarsuuf yaalanis dhiira kan walitti araarsu injifannoo fi injifannoo jechuun guyyaa misaa'ila walitti darbatan qabatanii. Nuti seenaa galmeessuu malee seenaa xureessuu hin beeknu jechuun Dr. Asliin loltoota miidiyaa biyyattii gubbarraa hanga jalaatti onnachiise. Ijoolleen biyya Arabaa jirtu misaa'ila darbachuu dadhabanis onneen isaanii misaa'ila sodaachifti jechuun dubbatanii. Fayyadamtoota miidiyaa TikTok akka dubbifnetti qophii kenna xumurree jirra. Hidhannoo isnaapparii irraa hanga shuggutiitti irra gadaanan shimalaa fi aayilaandiittiin sodaachifnuutti manatti nu nafni jechuun dubbatanii.